appetaayitii dhiiraa qabu hunda na cufama wallaahi billaahi. Isee dubartiin takka ilmoo waliin nagate fanaan jettu kana jechuudha. Appetaayitii dhiiraa qabu hunda na cufama. Na cufama wallaahi billaahi. Appetaayitii dhiiraa qabu hunda na cufama. No akkasii yaadini. Wallaahi billaahi rabbitti kakadhe. Rabbitti kakadhe. Rabbii addunyaa tanarra na uume kakadhe. Dhiirri na horatti jedhee inuma dhiiratti ni hirmu'a. Dhiirri na horatti ilmoo naa guddisa na horata jedhee wallaahi inuma hin heeru. Inshaallah maal sheekatti heerumaa mika areeda jilbaan gahee surree jilba kutee ganama galgala masgiida keessaa lallabu yoo ta'e. Ka ganama galgala masgiida keessaa lallabu yoo ta'e jedhee bar. Ka ganama galgala masgiida keessaa lallabu maal sheeka daame maal paastarii ta'aa miti. Ka du'aa itti lubbuu tafuufee kaasu yoo ta'e. Sii galee. Aqwaamee no. Suura isaa mana keessatti maxxansaa yoo meebi addaan hafne ijoolleen itti abbaan kennamee turan jette kun nuti jedhaani eessa jira yoo naan jette. Suuraa isaatti mul'isaa guddisa ijoollee isaa suuraa isaatti mul'isaa abbaan kennameeti kun nuti yoo dhufaa inshaallah ni gala. Qalbii tiyya keessatti akka du'etti sammuu tiyya fudhadha. Meeti abbaan kennameeti kun nuti. Suuraa isaa girgiddaa. Wallahi akka ijoollee tiyya qalbii hin qabne kun nuti suuraan isaa sun girgiddaa irra maxxanse. Tiqalladaallee indee. Naqalchiteetiin ani inshaallah ati ilmoo naa guddiftaanii si eega. Yookaan ammoo waan guddisuun dhabee ilmoo tiyya sirratti darbee deemee rabbi sii haa balleessu ilmoo gattee deemtedhanii na abaaran. Maali babiib inshaallah. Ciisi sira irra waan an guyyaa si kenne galgala gadi buusi bayi ganama kalaas. Waan guyyaa si kenne galgala kanfali. Bakka barbaadde ooli. Yoo ofii jette qoti, yoo ofii jette hojjadhu, ofii jette dalagi. Isiin birrii na kennite jettee hin eegin. Rabbiif jecha yoo waan rifeensaan cirattu sii kenne Allahu alam. Waan rifeensaan cirattu rabbiif jecha. Osoo abbaan mana qabu boodigaardii ajajadha wallah. Osoo abbaan mana qabu boodigaardii nageenya kooti. Wallah boodigaardii ajajadha. Ishi jedhee ishi bilak taqabbilee manni kiyya makiinaan kiyya. Manni kiyya makiinaan kiyya. Bultii namaan jiginnan jettee bultii maaltu jira miti. Bultii maaltu jira. Fuudhee osoo torbaan hin geenye dhufee koomentiin waliin koomentii dubbisaati tiktokii irra fide. Warri wal jaalate warri wal fedhu qara yoo miidiyaa irra dhufe. Abuu kolkolee fi ummuu kolkolee miidiyaa irra dhufe malee. Miidiyaa irra dhufanii wannummaan isaan wal godhaniif hin jirtu. Lafatti bar fuula nagayaatiin waliin hin taane bar daqiiqaa takka waliin hin taane wallaahi lafatti biduun kaameraa guyyaa takka wal dhungatee hin beeku warri akkasii. Biduun kaameraa guyyaa takka wal dhungatanii hin beekan. Biduun kaameraa guyyaa takka waliin ta'anii nagayaan fuula bareedaadhaan daqiiqaa muraasa waliin hin taane. Warri amma miidiyaa irra wal dhungatu kun warri amma miidiyaa irra mudhii wal qabatee wal postatu kun warri amma miidiyaa irratti akka wal jaalatu mattaru kun lafarratti zeero. Miirri isaanii dhumate osoo jiraatee iyyuu ijji seente. Osoma jiraatee iyyuu ijji seente. Ijji namaatun seente osoma jiraatee iyyuu hin jiru. Lafarra gabbuunaan innis gogaadha isiin godduudha. Waan takka walitti hin buusan. Takkaa jaarsi jaartii jaalatu. Isiin kafanaa kiyya isiin uffata kiyya. Jaarsi jaartii dhugaan jaalatu ka miidiyaa irra fidee sukkuume hin jiru. Kan laayikiidhaa fi fooloo tiktokiitii fuudhe malee. Hin jirtu. Jaartiin dhugaan jaarsa jaalattu tan bultiidhaaf heerumte illee ta dhuftee jaarsa tiktokii irra itti gangalatte takkaan argine nuti.
أما بر أمة تنتي بر وصمي فاجري ولين كوتا تيك توك رجعتي تدوتي بدي مالين نفتو أمة تنتي دوتي بدي مالين نفتو يولا اللي برا ما فيلتري ما إلا تو إسان تنجالا إن نفتو دوتي بدي مالين تأماتون إن شاء الله سلا يزبنا دوري إسي تبويا أما سا تبويا برديدين أسرة فالنتاين دين أسرة وبي وليقولون أسرة وليكون أسرة والإيزون أسرة قافا وليكم مالي في التوي لأن رفين سببا جلا هنجرتو إمين شتو إن سلاتو إن صومتو تدرا كان صومني كان سلاني كان رفين سببا جلا هنجرني ما فوتي طيب أنا كنا مكتابة دبسا يقولون إن صومتو إن سلاتو قرى جبهتي رفين سببا جلا هنادتو غنم لفانكاتو waan an jedhu dhageettu ati dhaga'iif kaa bibi kiyya ati dhaga'iif yoo isiin sin dhageenye ati dhaga'i yoo sun hundi dadhabame usi kalaas nikaa hiittee fi wannummaan ati fatwaa nu gootu maal asirra teesse akkaataa waan isii itti hiittee wanni nu himtu maal xurii haadha manaa kan keetii wanni asirra nu himtu maal inni xurii haadha manaa kan keetii wanni nu himtu maal xurii hin dhiqattu maalii hin gootu akkas hin gootu awwaan biraatiif namitti tanan dhiibne wallahi billahi jaarsi wallahi waan kanan amanaa rabbatti kakadha wallahi jaarsi jaartiin xuriin dhiqan isatu xuriidha jaarsi jaartiin rifeensa bobaa jalaa ofirraa hinaanne isuma bobaan isaa sarbaa fardaa fakkaata sarba farda sangka kakora ya ngulufa wala gitu jarsa jartin gize biragayan afana jaw izuma wabana jay oso inni turi ta ubate oso inni wasaka ta ubate jarti wasakan taatu kay dikaddu jechuni danno ite wajjira fe kay miti kottu shawri senna fude shawri sense ufille ramiche isille ramiche ولما تاني رفو يقول بروشي الكاني وفي كوبا بيته يزيد كوبا بيته في سامنا بيته في بس ريكاتشو وري راميتشو وفما وسكا تجارتي تاني والإمبولي وصون ديكاتين جارتي تان لك جنافتا جارتي تاني بدأت جارتي تاني تنسانو بر شريعة هيا ميت نمشي شاوري قالوا كدواتي صداتكم والله بالله كنا فهم بديرة يتني تنجزي بقى جارتي ثاني وجه بولي متى دم ده شاوري كتو جنابتا فرادي جنابتا منا كاني بدأت منا كاني de anan mo wallahi billahi rabbi te had uf jajuda hille jenne karabbi kun nargo ganam akka asirra gadi ka en yo shinte sene fuula kiya diga del kan kiya digatin achas debe kushina sene nas kafe den facun na dabbar inni amma qasmat nyaata barga fachi rufeti nyere jardin di akkase yoda turi inni gattu mali ngoto mali inta turi fensa mali ngoto akkase yo mali inta tu simatu turi daga usu turi ta'uu baatte si turi isa waggaa akkasii akkami waliin jiraata namni akkamitti naannoo zibaalaa yookiin naannoo balfi jiru jiraata hin jiraatu bara ilmoo sadi maal godhurraa dhalta ilmoo lama maal godhurraa dhalta namni akkamitti naannoo balfaa tokko naannoo turii tokko deema nama afaan isaa ajaa'ibu yookaan nama bobaan isaa ajaa'ibu biran teessanii gaayis suutuma jettee bar mala wayii tooftaa hidhattee biraa deemta nama afaan isaa foolii dhawu yookaan nama bobaan isaa foolii dhawu suutuma jettee mala wayii dhayattee biraa deemta laddanteettu jechuudha. Yaada yuusticha kiyya walumaan jiraataa dhagee akkas hin tootu jedhu. San uffata waa godha dhufee tiktookii irratti.
suuraa isaatii fi siidhaa waliin maxxansanii deemanii uummanni kunillee jecha isaatii fi onnoo isaa walirra hidhanii. Si fuudhuu deeman na fuudhaa miti luqaya si fuudhee yoom ka fuudhu dhabne ka bulfatu dhabne malee nuti shuuxii yoom ka fuudhu dhabne nuti ka bulchuu dhabne malee macure si fuudhuu ka fuudhu yoom dhabne unoonuma jira guyyaa sadii waliin ciifne akkamii ulfoofte jedhee sil asiin dura maal isiniin jedhe asiin dura maal isiniin jedhe jecha kiyya asiin dura tokko yoo yaadatte jecha kiyya asiin dura tokko yoo yaadatte namni yaadatte tokko sii waliin ciisee ka'ee si waakkataa obboleessa kiyya intala takka ulfeessuudhaaf sakandiin shan gaya sakandiin shan bishaan yeroo tokko sirraa bahu gaya bishaan yeroo jalqaba qaama kan kee keessaa bahu sun gaya Indom lamaffaatti deebi'uus hin barbaachisu intalli takka ulfaa'uudha. Guyyaa sadi maal inshaalla lafa bulte qotaa jirta. Coqorsa qotaa jirta si fakkaate ati boqqollootti facaasuu hedda moo garbuutti facaasuu hedda. Boqqollootti facaasuu hedda moo garbuu moo qamadii. Bishaan daqiiqa takka sirraa bahu. Surree kan kee irra yoo bishaan jiraateetiin jedhe bishaan surree akka tasaa taate surree kee yookaan paantii kan kee yoo godhatte ulfaa'uu dandeessa. Anam akka tasaa jechuudha. Akka wallahi billahi mana reediitiif asli yoo dhaqee shintibeetii irratti bishaan buusu malee bishaan itti banu malee gadi hin taa'u bilaa shan galaafatti jedhattiin jedhee. Mana asli fagisee dhaqe. Shintibeetii bishaan gubbaatti gabbanee gubbaarallee bishaan banee qaalee wanni baakteeriyaadha koroonaadha. Walla sa'aatii 48 tura bakka bu'ee bara. Walla saa 48 bakka irra bu'ee san tura. Dafeen du'u bara wallahi koronaan garaagarummaa hin qabu. Koronaadha. Maal ilaalle viidiyoo keessatti? Viidiyoo keessatti ilaalle isin. Koronaadha bara. Akkuma mudhii gadi hin qadhatu akka raammoo mataa kana gubbaa yabbatu. Mataa kana gubbaa ni yabbata bara mudhii gadi akka raammoo yabbata. Raammoodha bara. Ingalee. Akkuma san jechuudha dawaan qabu. Dawaan isaa maal ofirraa eeguudha. Ofirraa eegu dawaan isaa. Du'uudhaaf yeroo dheeraa fudhata. Ingalee. Ofirraa eegaa nama. Takka mana asli dhaqee shintibeetii gubbaa akka arge gattaa'een beeku. Nageenya kiyyaa. Mana reedii gisee dhaqee tinjedhe tasa. Du'ee bada malee. Akkana dhaqee shintibeetii gattaa'een beeku. Mana mubaarakii gisee dhaqee tinjedhe. Dhaqee akkana nagaa gonnoon gattaa'een beeku. Wantichi gisee miliqeen argan. Kama ruuza appitaayitii ruuzaa si cufee si lolloojisu argita malee. Wallahi. Gisee sitti miliquun argitu kama appitaayitii ruuzaa si cufee argita. Kama hirriba si buusee si raffisuuf appitaayitii ruuzaa si cufee si cufame bicha argita. Waan irra si cufame hin beektu. Keessattuu. Egaa ini haasaya. Wallahi anaa miti saayinsii jedhe kana. Paaraan kun ija kolfaa jira kana taa'aati. Waan isin fayyaduuf isin hin fayyadne hin beektani. Gowwaa. Gaafa ulfooftanii isin jettan ammoo homaan isin jettan. An kolfaatiin isin hima. An kolfaa isin hima isiniif garuu dawaan. An kolfaa isin hima amma kolfaa isin hima. Keessattuu dubartiin takka garaan si dhufee yookaan pireedii waan ji'a argitee fakkeenyaaf 28tti argitee haa jedhu 28 29 30 31 32 guyyaa meeqa guyyaa 5 sirraa bade ji'a 7 8 illee mee minimum ayitta wuqmin beekamu kudhan ol tarte taanaan hanga gaafa guyyaa 18tti habiibtiti bishaan usuutoleeti bishaan tubboodha gisee fincaante ofi bantee eeggachuu qabda. Bishaan tubboorraa gajjibu kana gisee ofi bantee ittiin qaama dhiqattu eeggachuu qabda. Eeggachuu qabda. Keessattuu guyyaan kudha tokkoffaa, kudha lammaffaa, kudha sadaffaa, kudha arfaffaan guyyaan kalleen jechuudha.
guyyaa killeen qaama dubartii keessa haalaan jechuudha. Gati baatee yookaan immoo qophooftee jechuudha. Dheebottee sanyii dhiiraa eeggattu. Dayyuu sumama terere maanaaniin tumaramma bar. Asumara dhuftufadha malee dhiira bar. Lafarratti ofirraa eega bar. Asumarratti tuffadha malee lafarra ofirraa eega. Waan tuffatantu nama ulfeessa. Anumaa guyyaa 14 keessa jiru wannummaan qadhoo nan tuffadhu tun. Osoo tasa taatee na galaafattee hoo jedhee ofirraa eega wallaahi billaahi. Wal qalbii fayyaa qabdanise. Numa nyaatamtan numa argitan numa kennu waan isin ajaa'ibu bakka gaafa birriitti nyaatamtan dhaxxanii himattan hin beektan. Bakka gaafa birriitti nyaatamtan dhaxxanii himattan ni argitan. Garuu hoo gaafa duraasan jala teettanii nu dhageeffattan waan takka barumsarraan oolchitan. Dallaala ka isin dhageettan, dallaala ka isin hordoftan. Anammoo osoo waa'ee kana haasa'e namni tokko taa'ee na dhageeffatu hin jiru. Asii deemteetuma dhadheetumaan porofaayilii jala lakkoofsa fuuteetumaan mallaqa itti ergitee kaatee tikeettii sobaa itti erganii kaanii tikeettii kijibaa itti erganii kaaniituma achumaan birrii nyaatan birrii xumurii jedhaniini jechuudha. Akkamitti namni tokko osoo dhimma kan kee hin xumuriin birrii guutumaan guututti galchisiin jedha. Innu dhimma kee hin xumurre. Innu dhimma kee hin finne. Akkamitti birrii guutumaan guututti galchisiin jedha. Mee inni sun nama haqaati, inni sun nama dhugaati. An birrii harkaan qabuuti kuna walakkaa sii galcheetti taan sii galchaati xumurii nama kana naa xumurii jedhiin. Neesii haa xumuru. Waggaa 3 irraan ergadheetiin jedhe waggaa 3 obboleettiin tiyya birrii irraan ergataa turte. Obboleettiin waggaa 3 birrii irraan ergataa turte. Isiin gaaf kan maal gootere ol fuutee birrii ji'a 7 irra ergite. Waggaa 3 birrii galchaafi tureefi. Ini waggaa 3 birrii galchaafi ture amma isiin maal gootere ol fuutee birrii ji'a 3 bakka takkatti wali qabdeetti kenne. Obboleessa kiyya namni waggaa ji'a tarte dura gammachuu qabu ji'a ammaan kana gammachuu hin qabu. Ji'a tarte dura waan biraarra jira namni ji'a ammaa waan biraarra jira. Mootummaan harka qabee kasaarsuu danda'a. Waan kana hannaan hojjeta waan ta'eef. Bar birrii dallaalaa tana birrii biyya galchan tana jechuun namni birrii tamalalaashii walirra oofaa jechuudha bar. Anarraa fuudhee si'ii galcha sirraa fuudhee kanaa galcha kanarraa fuudhee kanaa galcha kanarraa fuudhee kanaa galcha birrii dallaalaa jechuun akkasi. Akka birrii baankii mootummaati. Birrii baankii mootummaatitti ergamtu nama waan achi teettu isiniif fakkaataa miti achi teettu birrii baankii mootummaatitti ergamtu. Kun kaan irraa fuudhee kaanii galcha kun kaan irraa fuudhee kaanii galcha akkasi. Sirraa fuudhee anaa kenna anarraa fuudhee sii kenna. Jidduu tanarratti wanni kun waan hannaati mootummaan harkaa jim yoo godhe wanni ati itti kennatte sun achumaan jim jetti jechuudha. Waan hannaa hojjeta namichi kun. Doolaara karaa oofaa jechuudha. Birrii seeraan dhalaati. Birrii baankiidhaan dhalaati. Birrii mallattoo firmaatiin dhalaati. Sigalee firmaan dhalaa waa hundaan dhalaati jechuudha. Akkamitti yaaddan? Akkamitti hasaabdan? Firmaa takka malee mallattoo takka maleedha jechuudha. Birriin kaati itti kennite. Akkuma inni mallattoo takka malee dhufee sirraa fudhates mallattoo takka malee itti kennite. Birriin kunis birrii akkasiiti. Gaafa mootummaan jechuudha doolaara wayii jidduu kanarratti qaba harkaa godheetiin jedhaati chaansiin qabdu jechuudha. Akkasitti yaada. Waggaa tarte dura birrii haganaa naa ergaa ture. Ji'a tarte birrii ji'a 3 naa erge amma akkamitti birrii ji'a 1 na nyaatee hin jedhin. Wanti waan hannaati. Waan kijibaan karaa oofan. Alla kariimiidha. Siigalee jidduu tanatti qabsi godhuun mala. Mootummaan harka qabachuun mala. Akkasitti yaada achisiisaati. An keessattuu iyyuu dubartoota mun jala ooltatanii bichaa sammuu akkamii akka isin qabda wallaale sammuu diillayaa wayii qabda. Dhimma sardamaa qabda taanaan homaa garaagarummaa hin qabdu. Dhimma sardamaa yoo qabaatte baankiidhaan ergadhu mallaqa kan kee. Dhimma sardamaa qabaannaan baankiidhaan ergadhu mallaqa kan kee. Kanadha ati nan dhageenye jala kana teettee hadha jala kana teettee nan dhageenye asii deemtee dhattee lakkoofsa wannoo jalaa fuuteetiin taada baankiidhaan xiqqoodha. Fakkeenyaaf herreegni baankiidhaan birriin takka riyaalii takka baankiidhaan 33 karaa hattoo ta'anitiin
afurtama birrii meeqa garaagarummaa qabdi birrii jaha garaagarummaa qabdi ati birrii jaha nyaatamuu wayyamoo laalika birrii jaha jechuudha advaantajii birrii jahaatiif haa jennu fakkeenyaaf advaantajii birrii jahaatiif jettee birrii ji'a sadii bakka takka nyaatamuu sii wayyamoo baankiidhaan daggachuu sii wayya sanuu bara ol fuudhanii bakka takkatti dachuu qaalanii bara mindaa ji'a sadii mindaa ji'a lamaa obboleettiisitiituyyuu hiriyaasitiituyyuu waggaa sadii dura irraan argataa ture. Tantama keessa nan galchuudhaan wannummaan na galchu tokko hin jiru. Wannummaan na galchu tokko hin jiru. Waggaa meeqa guutuu asii dantaa kenna dhiibnee teessoo kanarra teennee asii isinii lallabaa ture. Uf eeggadhaa lakkaa hin amaninaa lakkaa uf eeggadhaa. Hattuun amaninaa isiniin jedhaa ture. Diddanii nyaattamaa turtan minimmaa darage achi lama homaa gochuu hin danda'an. Ati hoo maal nyaattamte? Tunilee amma birrii nyaattamte eegame. Isin aarii ni lubbuun jenna iyyuu maaltu na aarsaa fifti wanni na aarsu maalinni.